السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبليين آكرا كان ننجري الدجال أرقمتن أستاذة أميرة في مسنسون نجري إدو مزرتني النجاها فرح من ربي اسم برها زرات جتشا كم نجاها فياك السني ربين كبي ألا بيك سجرتني سهندك ربي تكوفي جلسنا كايتو وبليين تيا سجلك يستكما ورابهم بكله هذا أوجرو هذا درك أما ويتنا دبتشيسه سنس مالي وجدتني حمزة بورنا نمني ولا لجرنا تنفكاتو بيا ألا تبي كيسس حمزة بورنا يكون راديو داندي هكاتيفس سجلي أمة بلاتة يرو ديرا شورا قدة تبتشاتور نمني سورلا لجرو تسمان جرو yeroo ummanni keenya akka siddiinni biyya keessatti dararee niitoorkiin rakkisus bakkan seenee baadiyaa ta'ee magaalaa garanaa garas bilbilee rakkoo ummata keenyaa adda baasee gaafatee deebi'ee ummata keenyaa ka gabaasu ture. Hadda garuu yeroo fayyaan isa qabdee inni ummata biraa hafetti akkamiin miidiyaan tokkochi asbahee waa'ee isaa dubbatu akkamitti dhabame. Akkasuma raadiyoo daandii haqaa irratti urga sagalee isaa dhabnee turree jirra. Dhibamuu isaa dhiyeenya dhageenya. Akkamiin raadiyoo daandii haqaa irratti waa'ee Hamzaa Booranaa asbahee namni dubbatu akkamitti dhabame. Miseensota garee ta'ii amiirota garee raadiyoo daandii haqaa ta'ii akkasuma garee hunda keessatti ka argamu ustaazonni teennata biyya keessaaf biyya alaa jiranis Hamzaa Booranaa jechuun ija ummata muslimaati, ija oromooti. Hayyoota teenna garanaa garasii funaanee raadiyoo daandii haqaa irratti ummata keennaaf ka dhiyeessu Hamzaa Booranaati. Akkasuma olomaa'ota teenna kabajamoo gamaa gamasii ka biyya alaa jiruuf biyya keessa jirus funaanee ka ummataaf dhiyeessee sagalee isaa nu dhageessisu Hamzaa Booranaati. Hadda garuu yeroo inni fayyaa dhabee deebi'ee nu biraa hafetti akkamiin miidiyaa waa'ee isaa dubbatu akkamitti dhabame. Akkamitti shamara ta'ii dhiira achi baatanii feesbuuk irra waa hunda waraabaa ooltan ka dhibame dhibee isaatiin dabarsitan ka dhabame iyyaafannoon ka rakkate waa hundaan dabarsitan Hamzaan Booranaa akkamitti wanti isaa dubbatamuu dhabe. Ka danda'e qarqaarsaa godhuufi ka dadhabe ammoo du'aa'ii rabbiitiin bira haa dhaabatu. Namnummaan tokkochi ay bahee waa'ee isaa dubbatu akkamitti dhabame. Namni dagatamu Hamzaadha. Namni waa'een isaa dubbatamuu dhabee dhokatamu Hamzaadha. Isan nama dagataa isa dagattanii yaa uummata Oromoo. Wallaahi garaa kootu na gubatee cadhisuu dadhabee sagalee kana waraabe. Namni sagaleen tiyyatuun si bira geette. Maqaa rabbii guddaatiin si gaafadha. Sagalee kana dhageettee Hamzaa Booranaati osoo du'aa hin kadhatin biran dabrin. Akkasuma garee keessa jirtu ta'ee nama biraa irratti osoo sheerin godhin biran dabrin. Rabbi sitti argu. Mee koottaa du'aa'ii rabbii kadhaafi. Warroonni garee adda addaarra jirtan ustaazonni teen rabbi booyaa fi rabbiin isaa aafiu jedha. Urga inni sagaleen isaa dhabamtee raadiyoon daandii haqaa akka maabiraatiin dhaabe dukkanaa'ee jira. Miila nafaa yaadattanii Hamzaa akkamitti dagattani. Ummanni Oromoo gammachuudhaan achi bahee alhamdulillaahi rabbiin gammachuu kana nuun gahee alhamdulillaahi. Meeqa kam osoo gammachuu ummata Oromoo kana arguuf dheebotu qabritti gale olomaa meeqa irra dhabne hayyuu meeqa irra dhabne dargaggeessa meeqa irratti dhabne kana funaanaa kan nu dabarse bara Hamzaa Booranaati. Miilana yeroo Abiyyiin lammaanfaatti Ameerikaa dhaqanii keessattuu Minisootaa irratti waan hojjetame gammachuun akkamii akka hojjetame ummata Oromoo hundaaf addunyaa maratu irratti mul'ate jechuudha. Hamzaan garuu miilana osoo fayyaa qabaatee jiraate sagalee isaa lallabee gammachuudhaan akka inni itti dabarsu akka inni itti waraabu hundi keessanuu ni beektan. Akkamittan irra isa yaadatu dhabdan. Akkamitti dagatame Hamzaan. Obboleeyyan tiyya maaliif dagattanii?
maaliif ka dandeettu waan dandeettuun biran dhaabanne ka dadhabde maaliif du'aayii rabbiitiin as baate ustaazonni garee adda addaa keessa du'aayii maan kadhanneef as baatanii miidiyaa wamantaane waraabaa ooltan as baatanii namni tokkochi maaliif du'aayii kadhattanii kadhachiisuu fi dhabdan. Rabbi akka namaan jiru hin fayya inshaa Allah. Gaafa inni fayyaa deebi'e jetamiin isa argitan. Namni dagatamuu qabu Hamzaa miti. Wallaahi namni dagatamuu qabu Hamzaa miti obboleeyyan tiyya. Maal taatan Oromoo maaltu isin gale? Maal taatan amiironni garee ustaazonni akkasuma warroonni miidiyaa adda addaa gabaastan maal taatan? Sila gammachuma miilana Ameerikaatti hojjetame tana Hamzaa isin dagachiise moo? Osoo jiraate akkamitti akka inni dabarsu hundi keessanuu ni beeytan. Akkamitti akka qopheessu hundi keessanuu ni beeytan. Akkamitti dagatama Hamzaan? Akkamitti miidiyaan maan tokkochi waa'ee isaa dabarsu, waa'ee isaa dubbatu, akkamitti dhabame shamaraan ta'ii dhiiraan, olomaa'otaan ta'iitiin. Nama sagalee Hamzaa Booranaan dhagayin jira. Nama inni bilbilaatiin dubbisin jira Itoophiyaa keessatti, baadiyyaaf magaalaa irratti. Biyya alaati hayyoota inni nuun dhiyeessin jira. Biyya keessa ta'i biyya alaati olomaa'ota inni nuun dhiyeessin jira obboleeyyan tiyya. Hayyuun akkanaa kun akkamitti dagatama? Leenci akka Hamzaa kun akkamitti dagatama? Ka biyya keessa jiru miti, ka biyya ormaa keessa jiru miti biyya alaa, ka biyya keessaa jiru. An Hamzaa guyyaa takkatti dhabee waan cadhisu natti hin fakkaanne. Akkam ta'e jedhee iyyafatee miidiyaa adda addaa irra bahee waan dubbatu na fakkaate. Hadda garuu nama tokkocha waan isaa gabaastuu dhabame jechuudha. Obboleeyyan tiyya wallaahi gubata garaa kootiitiif dubbadhe. Cadhisuu dadhabee dubbadhe. Kottaa du'aayii rabbii kadhaafi ka dandeettu bira dhaabadhu diinagdeedhaan akka yaalamee fayyu. Kan dandeenye du'aayiin furtuu muslimaati. Du'aayiidhaan bira dhaabadhaa. Du'aayii rabbii kadhaafi yoo isin bira dhaabanne Hamzaa eentu bira dhaabata? Yoo isin du'aayii rabbiin kadhanneef eentu kadhataafi? Hamzaa jechuun waa hedduu qaba. Akkamitti hadha yeroo inni akkana deebi'ee ciisu dadhabee ummata ofii biraa hafe ganamaa galgala hirriba dhabee garanaa garasitti bilbilee rakkoo ummataa gaafatee deebisee ummataa dhiyeessu. Inni hadha eenyuuf dhibame? Osoo ummatuma kanaaf ganamaa galgala iyyu osoo boqonnaa hin fudhatin wanti dhibee kan arraan isa gahe waan biraati miti. Iyyiitima yeroo mara innas baheetiin hin iyyu. Yaadumatu kanaan isa gahe ummata keenya eenyuuf dhibame irraa cadhistan Hamzaa? Eenyuuf deebi'ee akkana ciise du'aayii rabbii dhabe Hamzaan? Yaa ummata Oromoo keessattuu ummata muslimaa, raadiyoon daandii haqaa sagalee muslimaati. Hamzaan sagalee muslimaati. Akkamitti du'aayii rabbii isinirraa dhaba Hamzaan? Mee namuma tokkocha as bahee sagalee isaa waraabee raadiyoo daandii haqaa irratti gadhiisee namni tokko akkamitti du'aayii rabbii kadhadhaafi jechuu dadhabe? Amiirota garee ta'e miseensonni akkamitti namni waa'ee Hamzaa dubbatu dhabame yaa obboleeyyan akiraa? Wallaahi ani garuu mallattoo gaafii natti ta'e akki Hamzaan itti dhibamee nu keessaa hafee ummanni isa dagate mallattoo gaafii sammuu koo keessatti ta'e. Ani hin beeku garuu waan isin taatan miilana. Gammachuma Ameerikaatti hojjetame kana Hamzaa isin dagachiise natti fakkaata. Kunillee bara akkanaan hin dhufne ta'aabbima hayyoota tanaatiin dhufe ka akka Jawaar Muhammad rabbii gaditti Oromoo kanuu bilisoomse. Kan akka Hamzaa miidiyoota adda addaa lallabsuma kanniiniitiin bara gammachuun hadha isin itti isa dagattantuun illee ta dhufte. Alhamdulillah ka jiru kana arga. Baga rabbiin kana nu garsiise. Ka du'e nu haa araaramu rabbiin. Ka du'e gumaa nu haa baasu.
kadhibamee akka Hamzaa deebi'ee ciisu kana hunda isaa nuu haa fayyisu. Rakkates rakkoo Rabbi nuu haa baasu. Obboleeyyan tiyya dandeettan bira dhaabachuu dadhabdan du'aayii Rabbii kadhachuu fi maqama keessaniifuu didaa. Maqama keessaniifuu innis bakka ciisu san isin taazzabuun isaan oolu bara. Maqama keessaniifuu didaa yaa ummata muslimaa. Maqama keessaniifuu didaa yaa ummata Oromoo. Hayyuun akkanaa kun deebi'ee isin biraa siree irra hafee isin dagachuun Hamzaa sagalee ummata Oromoo, sagalee ummata muslimaa. Fayyaan nama hunda irra jirti. Fayyaan hadha isa qabde kun nu hunda irraa jirti, nu hundaa qabuu dandeetti. Ajalallee osoo ta'e haganuma nama biraa wal hambisa jechuudha. Haganuma hafa namni. Hamzaa qara miidiyaa irratti bahee akkasin lallabu miilana silaa gammachuu tanaan daran dabalee lallabeetiin hin gammadee dubbatu Hamzaa bashaasha san akkamitti dagattan. Ka sagalee isaa osoo dhageeffannee hin quufin nu jalaa dhumattu isa santuu dagatamee hadha Oromoo. Isa san hadha namni gabaafu dhabame Oromoo hadha. Wallaahi nama raaja. Mee namni suuraa isaa ka armaan gadii kana argite du'aayii Rabbii osoo hin kadhatiniif osoo sheer hin godhin akka biran tarre maqaa Rabbii guddaatiin isin gaafadha. Keessumattuu olomaa'onni ustaazonni teenna hayyoonni wallaahi as bahaa dubbadhaa. Kadhadhaa du'aayii Rabbii kadhachiisaa fi akka Rabbii yeroo gabaabduu keessan nuu hambisee nuu fayyisee ummata inni akkaan jaalatu kanan nuu deebisu. Dirqama isa qabe malee Hamzaan guyyaa takkatti iyyuu ummata Oromoo irraa ooluu hin danda'u. Dirqama isa qabe malee Hamzaan sagalee isaa guyyaa takkatti iyyuu ummata Oromoo irraa hambifachuu hin danda'u. Dirqama qabee isa ciibse malee Hamzaan akkanaan hin cadhibne. Kanaafuu yaa obboleeyyatiyya gubata garaa kootiittu kana hunda na dubbise. Hin cadhisa jedhee cadhisuu dadhabe. Hin obseedhee obsa na dhoorge. Yaa Oromootiyya dhiifamallee naa godhaa. Wallaahi as bahaa du'aayii Rabbii kadhaa fi Hamzaa. Yaada koo asuma goolaba. Namni sagalee kiyyaaf suuraa Hamzaa Booranaa argitee osoo du'aayii Rabbii hin kadhatiniif akkasuma garee adda addaa ka keessa jirtu irratti nama biraa irratti ta'ee osoo sheer hin godhin bira tarte Rabbi guddaan sittaa argu. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.